baay'eetu amma kamisa heerumee jimaata abbaa warraa irraa du'e jaarsatti heerumanii qabeenyuma qofa yaa qabaatu ittiin heerumaa ani isa wajjin qileewwaa isa wajjin akkas ta'a isa wajjin dhiisii dhiirri widdiidhaa jedhu dhiironni baay'een shamarris widdiidhaan jedhaan immoo shamarri widdiidhaa kan nu hammate hundi fira keenyaa miti. Wallaahi kan jedhe hundi dhugaa dubbata jechuu miti. Namni harki caalu kijibee daldalachaa jira sa'aatii ammaa kana keessa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa keessanii fayyaa akka taatan abdii guddaan qaba. Guyyaa darbe oluu ta'ee isin biraan ga'ee ture. Sayidoon akka fuudhuudhaaf fedhu jechuudha. Akka shamara sadii bakka tokkotti fuudhuudhaaf barbaadu. Video isaas gartanii jirtu anis guyyaa darbe video hojjedheetiin ture jechuudha. Namni tokko shamarran tokko baay'ee na ajaa'ibu baay'ee ma jechuudha. Humnaa ol xiqqoo sadarkaa eenyummaa keessan otoo gadi buusuu baattanii baay'ee natti tola. Ifa mallee naa godhaati jechuudha. Like shamara jechuun obboleettiidha, shamarri haadhaadha, shamarri haadha manaati. Kabaja guddaa wayii qabdi baay'ee shamarri. Baay'ee kabaja addaa qabdi jechuudha. Kuni kan ta'uu danda'u immoo harka caalu yeroo ishiin of kabajje namni isheedha kabaja. Yeroo ishiin ulfina wayii ofii kennite namni biraa ishee ulfeessuu danda'a. Namni biraa ishee kabajuu danda'a jechuudha. Akkuma ati gadi uf buuftu sana, akkuma ati gadi uf xinneessite sana dhiirri si xinneessa jechuudha. Jalumaa jechuudha. Dhiira muraasa yoo hin taaneen alatti dhiironni baay'een isaanii shamara isaan jaallattu, shamara isaan kadhattu badaan fedhan. Waan isin ajaa'ibu jechuudha. Kun immoo haaraa miti. Isinuma yaadachiisuudhaaf malee isiniyyuu bareechitanii beektu jechuudha. Please sadarkaa keessan gadi hin buusinaa. Please. Kabaja keessan ofirraa mulqina. Sadarkaa kanatti of hin xinneessina. Gad of hin buusina. Ati amala qabeettii taata taanaanii, ati obsitee teessa taanaanii waan ati manatti haftuuf tokko hin jiru eenyumtuyyuu dhufee si fuudha siitiin jechuudha. Sanuu si kadhatee waan si malu san si qopheessee waan silatii isarraa eegamu san mara isaa guutee kabajaadhaan si fuudha jechuudha. Si barbaade sanaahu sireesi. Eessumattuu dhiirri baafedhe durriyyeen abbaa barbaade jechuudha. Gurbaan daandii irratti guddate. Amalan qabu jedhamanii yaadamuun warri sun jechuudha. Innumti daandii irratti guddate suniyyuu innumti namni hundi amalan qabu gurbaan kuni waslaattaadha, kashlabbeedha, durriyyeedha jedheeni waamu sunuu shamaruma sirna qabdu fuudhuudhaa barbaada jechuudha. Shamaruma kabajaa beektu fuudhuudhaa fedha jechuudha. Shamaruma bilaa adaba qabdu fuudhuudhaa fedha. Bakka eenyuyyuu kan ammoo isin hundi keessaniyyuu bareechitanii beektanii jechuudha. Maal jedhama yeroo baay'ee mammaaksi ta'ee jira. Barcumaa fi kabaja abbaatiif jalaan deemaa jedha. Saa abbaan gaafa cabsee ormii jaballeessaanis kan biraadha jechuudha. Innaa ati ija of balleessite taanan inni sababni gaafa sirraan cabsineef hin jiru jechuudha. Ati gadi uf buufte taanan, ati of xinneessite taanan, ati sadarkaa keetirraa dhabsiifte taanan barcuma siif maltu, barcuma kabajaadhaa sana jalaa fuute taanan barcuma salphinaa atamtamaan fidee si jala kaa'aa jechuudha. Dhiira qalbii hin qabne yoo hin taaneen alatti jechuudha. Amma immoo hin takkata. Dhiirri qalbii qabu sun baay'ee ma jechuudha. Reernaachoo muraasa baay'ee muraasa bakka qubaatiin lakkaa'uu dandeenya warra akkasiisan warra qalbii qaban san dhiira sirrii isa jennu sana jechuudha. Sa'aatii akkana wanti marti dhiirri widdiidhaa jedhu dhiironni baay'een shamarris widdiidhaan jedhaan immoo shamarri widdiidhaa seriously. Amma sooshaal miidiyaa kanarratti ba'amee akkuma barbaadamee isaantu gatii uf dhabsiisee maleedha.
isaantu silaatii sadarkaa shamaraa kennamte sanarraa gadi if buuse malee silaanuma jira ture. Like shamarumatu widdii ture. Akkuma duraanii sanatti barbaadamtee baatiriidhaan jechuudha. Like duraan yeroo nan xinnaa ture ምናምን like yeroo abbootii keenyaa san maal ay shamara barbaadanii butaa turanii bar eeganii jechuudha. Akka amma kanan salphannee bar akka amma kana wanti hundi gadi bu'ee wanti hundi xinnaati kana miti bar. Shamarri kabaja addaa wayii qabdi bar. Shamara waan jedhamu kana bakka akka ajaa'ibaatti ilaalama ture. Akka waan addaa wayiiti jechuudha. Really waanuma addaatis warri uummanni kun jechuudha. Isaanii manni bareeddi. Isaanii jireenyi tolti. Isaanii wanti hundi faayamti. Ifa manaa godhaati. Shamarran amma muraasa isaaniiti warri akkasii sun jechuudha. Baay'ee qubaan lakkaa'amu warri akkasii jechuudha. Moor yeroo amma kanatti warra isaanii gadi buusantu baay'ata jechuudha. Sababa malee miti waan kana kan hin kaasee farra jechuudha. Sababaatiin like viidiyoo inni gadhiise viidiyoo Sa'iid gadhiise sana ilaalanii ijoollee baay'eedha shamarran hedduudha keessaan kan na dubbisan jechuudha. Hin qabaa ilaata qabeenya qabaa akkuma jedhu kana ani itti heerumuun barbaada yeroo dheeraadhaaf isa hordofaa ture. Inaaffaas miti normaalii sagalee isaanii baasuu nan danda'a. Even suuraa isaanii maal horinaa ergan jiru jechuudha. Ani isatti heerumuu barbaada. Sadiin sana keessa ooluu barbaada ani shamarran naan jedhan jiru jechuudha. Waay tu qilleensa irratti hafe warri tokko fuudhiin. Isin like warra ijoollee qabu kanaatti heerumuudhaaf heetuumi. Isaa fuudhee si fuudharee isaa fuudhee gabbararee wallahi dalagaatu hin jirre jaalatee miti qeerroon kasarraa dhiyeessee jechuudha. Like fuudha jibbee miti eenyuyyuu jechuudha. Ka qabu hin dabalamaa jedhan duraanuu. Inni 3-4-5 fuudhaa tokko amma qorraa hammatee bula. Qorri jidduu kana ammoo baay'ee ulfaata baay'isuu. Humnaa ol cimeera. Kanaaf mee dhaabbadhaatuma itti yaada dursa murtee akkasitti seenuu keessaniin dura otootti yaaddanii baay'ee gaariidha. Irra deddeebiidhaan otootti yaadamee baay'ee gaariidha. Yeroo hedduu kaa qabeenya ilaallee waan akkasitti seennee booda garuu isintu bo'aa ija lamaaniin boossu. Ija lamaaniin jechuudha. Meen ariifatina, meen jarjarina. Amala akkasiis immoo dhiisaa. Gaarii miti bakka. Ifin buusiin barbaadee sitti dhufu ilmi dhiiraa yoo si fedhe jechuudha. Mana dhaqu abbaa keettaa ergatu haadha keettaa ergatu laaki maatii kee biraa dhaqu isa booda achirraa na adeemu. Akkuma durii san faaraas jedhame ati yeroo kuma jechuudha. Karaa sooshaal miidiyaatiin xumurachuu dandeessaa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Garuu immoo baay'ee hin deemsisu. Baay'ee gaarii miti. Hedduutu karaa irratti hafe. Ispeeshaalii warri qabeenya laaltanii waan akkanaatti seentan waan akkanaatti deemtan jechuudha. Bakka argeen jira yoo xinnaati nama 3-4 maal waan akkasii argeen jira. Bakka inni maallaqa isaa malee tasuma naanna'ee si ilaalu. Meeshaadha bakka ati isaa hundi akkas godhan jechuu kiyya miti. Jiru muraasni isaanii. Garuu ati barbaaddee ati kadhattee ati riba isa dhoorkitee itti heerumte taanaanii boonni kan kee boo'icha jechuudha. Sumatu gadda. Sumatu fitti gadda. Sumatu waan akkanaatti otoo seenuu baadhee laa edmee ilkishin namsasatish. Ta'u turuu adallam. Dhiisaa waan akkasii. Qabeenyuma qofa yaa qabaatu ittiin heerumaa ani isa wajjin qileewwaa isa wajjin akkas ta'a isa wajjin dhiisii. Baay'eetu amma kamisa heerumee jimaata abbaa warraa irraa du'e jaarsatti heerumanii. Dhiisaa dargaggeessuma wayya dhiisi wajjin xaaratta wajjin ifaa jetta chiggireeloo. Yooma ta'ees immoo adda baasaa sirriitti cheeggoodha. Zit namni sun
gaa'ila si wajjin dhaabachuudhaaf reediidha. Gahaadha namni sun. Gaa'ila kana akkamitti ilaaltanii isin? Maa akkasitti salphistan? Maaf akkasitti gadi buustan? Kabaja qaba bar gaa'illi. Akkanumaan lafaa kaa'aniitii miti barra. Akkanumaan utaalanii xarrapheedhanii waan keessa bu'anii miti. Isinirra beekee miti kan isinitti himaa jiru jechuudha. Bareechitanii beektan isin hedduun keessan. Namoota gurguddoodha warri na jala jirtan warri na hordoftan. Namni umrii 18 gadi hin jiru jedhee yaada normaali. Kanaafi please itti yaadamu. Lafumaa kaatanii otoo waa tokkoon argin otoo waa tokkoon hubatiin qoosuu danda'a maybe. Shamara hedduutu suuraa natti ergee umrii isaanii wajjin wallaahi kan jedhe hundi dhugaa dubbata jechuu miti. Namni harki caalu kijibee daldalachaa jira sa'aatii ammaa kana keessatti jechuudha. Sobumaan kakatee. Wallaahi hin turillee xinnoo kabajaa dhabdeerti sa'aatii ammaa kanatti. Kanaaf please obboleewwan ko. Otoo isin ilaaluu akkasiin hin dhabne. Naattaa yaadamu. Itti yaadaa. Dhiisaa gaddeellaachuu. Dhiisaa waan akkasii. Badaa faayidaan qabu. Karaa irratti haftu. Seriously. Duraan isinii deebi'aa. Inni wallaahi jedhee hundi dhugaa dubbata jechuu miti. Inni nam fuudha jedhu hundi isaa si fuudhaa miti. Fuudhama kan keessatti dhiyeessa jechuudha. Sitti kaleessa jechuudha. Fuudha keessa fuudhamuun jira. Kan nu hammate hundi fira keenyaa miti. Kasi hammate kasitti marame hundi isaa fira keetii miti. Kana beeke. Jaalalaaf si nammatu hundi jechuudha. Namni nama ajjeesus, namni nama hudhus, namni maal lubbuu namaa balleessu, jireenya namaa balleessus bara. Yaa dura numa sitti marama. Haala mijeeffachuudhaaf jechuudha. Innaa sadarkaa kanatti otoo gadi bu'uu baattanii tokkos of xinneessuu baattanii baay'ee natti tola. Simboon shamarummaadhaa sun otoo jiraattee baay'ee bayeessa jechuudha. Baay'ee bishaadha jechuudha. Yoon balleessee waan hin haasawee kana keessatti yoon balleesse naaf kolchaadha. Xumureen jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.